بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كنا كاكوداني سغلفاء eegaltii zamana madiinaa eegalla darsii kana keessatti darsii 18 dabre keessatti guyyaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergameerra haga isaan hijiraa bahanii madiinaa dhufanitti dubbanne achirra dhaabanne. darsii kanarraa jala qabne inshaa Allah waa'ee zamana madiinaa jedhamtu. zamanni tokko zamana makkaa jedhama, zamanni tokko immoo zamana madiinaa jedhama. qur'aannu bakka lama daddaan bahee suuraan tun makkii fi suuraan tunillee madanii jedhamti. suuraan makkii jedhamtu suuraa guyyaa kanaan dura buute, suuraan madanii immoo suuraa guyyaa kanaan booda buute jechuudha. dhufiinsa rasuulli madiinaa dhufaniin kana booda suuraan buute madanii jedhamti. zamanni hunduu duba zamana madanii taanama. waggaa 18 dabre san keessatti waan nama rifachiisa, waan nama yaachisa, waan nama dhiba hedduu barannee garre. wanni sun hunduu yoo rabbi jedhe nurraa xiqqaatti waan nama gammachiisa hedduutu dhufa. jaarmaya rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam mootummaa amantii islaamaa tana gadhaabanii ijaarantu barumsa kanarraa eegalee dhufa yoo rabbi jedhe. waggaa 18 dabre san keessatti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ilma namaa ijaaran, mootummaan ijaarree nama ijaaran. nama kana akkam ijaaran? nama kana amantii namaa ijaaran, qalbii namaa ijaaran, aqiidaa namaa ijaaran. nama kana nama rabbiif jedhee if kennu tokko godhan. kana wanni daliila namaa ta'u hundi keessanu biyya teessan keessaa godaanaa biyya madiinaa jedhamtu takka dhaqaa jedhanii ilaalme. namni tokko nafne hunduun godaane eenyutu arguu danda'a sila? qabsoon feete miseensa fiitiin hundi keessanuu biyya jirtan keessaa godaanaa biyya akkana koottaa yoo jette nama hagamtu dhufa amriisiisan fudhate? namni dhufu hin jiru. yoo jiraatellee nama xiqqa. namni kun jiruu qabaa, hujii qabaa, mana qabaa, ilmaan qabaa. waan kana hundaa dhaabi koottu yoo siin jedha nama fakkeennaaf eenyu namni deemu? xiqqa yookaan nu hin jiru. namni ijaaramne jechuudha. kana rasuulli alayhi salaatu wasalaam nama ijaare. namni kun waggaa 13 keessatti sadarkaa tokko gahe. sadarkaan sun sadarkaa gama deem jedhaniin hundaa deemu, sadarkaa waan hojjedhu jedhaniin hundaa hojjetu tokko gahe jechuu. namni kun bilchaate osoo namni tokko mormin ji'a 2 keessatti ummanni guutuun makkarraa baqatee madiinatti baqate. hedduu warra sanii madiinaa tana takkaa dhufaniin beekan. madiinaa tana keessaa nama tokkollee hin beekan. waayyoo inni nama qeebaltuuf wanni tokko kan irra qubatan hin jirtu. waan qabdu oorruu hantee jiruu hantee hundaa lakkifte achirraa hijiraa baatee gamana dhufuun nama hagam takka ijaaranii isaanii nu gara. barumsa zamana madiinaa kana keessatti waan baay'ee wal faallessaa hedduu garra. duula jira, waliigaltee isaaniif diina rasuula rabbiitiif rasuula rabbii jidduutti argamte jira. jiru dhiirsummaa isa rasuuli rabbii warra fi wajjin akkamit jiraatetti as keessa barumsa keessa dhufuu jiraata. sahaabaa fi wajjin akkamit jiraatanii, ummata munaafiqaa wajjin akkamit jiraatanii, ummata kaafiraa yahudaa haa ta'u mushrika haa ta'u wajjin akkamit jiraatanii. wanni kun hunduu barumsa zamana amma dhufuu kana keessatti inshaa Allah baratuu jira. rasuuli rabbii guyyaa dhufan sanirraa mootummaa ijaaruu eegale. wanni isaan achirraa makkarraa bahanii as dhufaniif mootummaa ijaaruuf rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam mootummaa akkam ijaaranii amma inni guddoo nu barbaachisu.
namni injineeraa tokko dhufee mana tokko bira dhaabatee ilaale sii himuu dandaya manni kun hagam takka jabaata, mana hagam takka gubbaan ol ijaaruu dandeetta, yeroo hagam geetto ammoo turuu dandayaa sii himuu dandaya. jaarmenni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaa islaamaa ijaare sun ijaarsa akkamii jabeenna ummanni boodan dhufe santu si garsiisa. ijaarsa haga guyyaa qiyaamatti gubba'aan namni itti ijaaruu qeebalu tokko yeroo waa ijaartu yoo akka gaaritti hidda gadhaabde zamana dheeraaf qopheessite haala hundaaf nama hundaaf bakka hundaaf qopheessiteen ijaarin yeroo faallan isii xiqqoon takka itti dhuftu wanni sun si harkaa kufti. bubbee xiqqoo takka kuffisuu danda'a jechuudha. akka fakkiitti fakkeenyaaf amma fakkii uuma zamana jiran kana fakkii godhatu bareeda. amma Zaynul Aabidiin min Ali pirezidantiin amma Tuunisiyaa ture sun waggaa 23 biyya san bulche naman ijaarre. ammoo yeroo ummannummaan mana keessaa bahee karaarratti yaa'e lafti fuudhuu dadhabde dirree xayyaaraatiin baqatuu dadhabee helikopteriin baqate. mootummaan isaa hagam keessatti kufte jechuudha. maaltu san fide duuba ilma namattuun ijaaramin. rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam nama ijaare. nama maal irratti ijaare? nama shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadun rasuulullah kana lamaaniif guyyaa qiyaama irratti ijaare rasuulli rabbi alayhi utubaa sadeen kanaan ijaare. yeroo dura maal jedhe? rabbi malee rabbiin biraa hin jiru irratti ijaare. rabbii kana shahaadaan tun waa sadiif keessaa qabaatuu qabdi. namni irratti ijaaramuuf waa sadiif keessaa qabaatuu qabdi. tokkoffaa dhugumaan rabbitti amanu, lammata dhugumaan rabbii kana guddisu, sadaffaa dhugumaan rabbi irratti irkatu. waa sadeen kana walitti qabatte laa ilaaha illa allahu tanatti dhuga'aan amante ati. waa sadeen maal jenne? dhuga'aan rabbitti amanu, dhuga'aan rabbii kan kee kabaju, dhugumaan rabbi irratti irkatu. namni eega hagas tahe wanni silaa nama jallisaa ta nama balleessaa hunduu jalaa baate lammata utubaa lammataat dabalaniif. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جتشون مال إرجما ربي محمد إرجع ربي قد أجو ربي نوف إرج رحمتان نو إرج هم تراك أبيك راق أردت نهاك أبو عذاب الرانو تكسي جنة نهاجيسو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربي. كمال سكركارا كدرا نمني تكلين كأتين صدات رب ملئ كأتجالة تجبس رب ملئ كأتترد إركت رب ملئ نجرو سيقول كل ليس وان مهندرة كلمة تاكنو أكا هقاني نمت الدماتي جرى نمون ديمنف بكة أمري رافضتو كأتجالة ديمتو محمد مقفايك صدفا utubaa sadaffa'atiin hidhe. ka sadaffaa maal? guyyaa qiyaama'aa tokko jira ka waan hojjette hundaa fidanii si dura kaayanii haga feete dhoksitu, haga feete tolchitu, haga feete balleessitu guyyaa rabbiin guddaan si dura kaaye galata irra sii galchu tokko dhufuu jiraata. كان رتي إياه رسول ربي عليه الصلاة والسلام. ثم القوتي نمو أكا فيكو أكا نمو وان ظاهرنا ممو الأسوف
wanni inni keessatti dhokfate akka waliin dhabne gooti amma addunyaa balleessaa wanni amma Zeenul Aabidiin kana rakkise maal si fakkaatti namuu zaahira kan isa wajjin jira gara zamana inni jiru keessa ammoo namuu wajjin hin jiru dubbiin tun tana balleessiti osoo duraan guyyaa qiyaamaa irratti ijaare ummata silaa namuu wama zaahira qalbii zaahira jedhuun kana silaa qalbii keessa kaayata namu kun maal gooti duuba akka namni munaafiqan taane ka namni waan yaadu kana dhugumaan sitti himu ka namu wamaa sirraan dhokfanne waan hamtuu tana gooti wanni shira walirratti hojjetan ka wal jala wal hamatan ka wal jala badii oofan tokkolleen hin jirtu jechuun wanni martuu qulqulluu maal guyyaa qiyaamaa dhufaa namuu hisaabara dhufuu jiraata eega bifa kanaan ijaaree ummanni ummata akkam ta'e duuba ummata obbolummaan isaanii sadarkaa guddoo geette haala babbareedaa hunda walitti qabatee haala hamaamaa hundarraa qulqullaa'e ummata walii obsu ka wal jaalatu ka walii kennu lubbuu ifii dura wal dabarsu ummata waan hojjetu kan ammoo hundaa rabbimaaf guyyaa qiyaamaa saniif hojjetu ummata waan hamtuu gara qabatee waan gaarii afaaniin hin dubbanne قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله جل وان قلبي تيسن كيس جرتو ملفتنو ركستنو ربي نما بيك جل ربي وانسن ركستن هندان بيك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نمني وان كانت أماني بفكانان يوان تكوالين إجارتن ركون أرقمتو واني وليرا ركسن جرتو wanni booda wal hamatanis hin jirtu wanni booda olola walirra oofanis hin jirtu maaliif hin jirre ya'lamu khaa'inata al-a'yuni wamaa tukhfi as-suduritti amanteeti rabbii waan atin ila wali cabsitan keessa beeka waan isin qalbii keessa qabattanii irra bultan rabbiin keessa quba qabaasaniin hisaabara silaabuu jiraata kanarratti ijaare rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam akkasitti gaa rasuuli rabbii hijiraa bahanii madiinaa dhufan yoo dhaabattee dugduubatti xiqqoo deebite mee ikhwaanii darsii sadi dura waan nu dubbanne wagguma sadi qofaa dugduuba deebime ama waggaa 13 kee jiraami waggaa 12 dugduuba deebii 11 deebii 10 dhaqime waggaa 10 waan argame zamana rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam hisaara keessaa bakka hidhaman san keessaa bahanii adeerri isaanii Abii Xaalib du'e haati mana isaanii Khadiijaan duute lafti rabbii fuudhuu dadhabde achirraa baqatanii Xaa'if dhaqanii ummanni kaafira achi taphate miidhanii dhaanamanii kiiloomeetirii 5 dhagaan haga ari'an dhagaan ari'anii bara kiiloomeetirii 5 durriyyaan jala deemtee dhagaan ari'aa oolte rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni bakka san dhaabatee laale waggaa hagamiin booda namni kun mootummaa ijaaruu hedaa jedhame waggaa 100 xiqqaatte waggaa 100 as deemu kana keessatti namtichi kun mootummaa ijaaruu hin danda'u yaan ilma namaa akkas namni guyyaa san dhaabatee laale warra ama siyaasii gurguddaan televizyiinirratti haasa'u kun guyyaa san galgala san odoo silaa waliif fidanii mee haasawaa jedhaniini waggaa hagamiin booda namni kun addunyaa qabatee biyya bulchuu hedaa yookaan inuun bulchuu hedha abadayyuu kun umatteefi yookaan yoo diqqaatte waggaa 100 yookaan silaa umriin achi gahu taate isa barbaachisaa garuu rabbiin guddaa waggaa 3 keessatti mijeesseef akka isaan mootummaa ijaaran tun maal guddoo nu gammachiifti wani kun namni amma rakkoo ummata islaamarra geettu cinqii ummanni islaamaa miidhamu kana dhaabatee laale ambana hagamta akka nu barbaachisa humni islaamaa takka deebite
umman islaamaa walit deebi'ee tokko tahee amantii tana ijaaruun hagam takka nu barbaachisaa yoo jette guddoo wan nama gammachiisaa jirti. dugdu duuba deebi'amee waggaa sadiin jennu waggaa 40 booda dura mee waggaa 40 dura biyyoota islaamaa kanaa namni salaatu xiqqaa waan ajaa'ibaa isinii hima. namnummaan salaatu xiqqaa waggaa 40 dura ka salaatus maanguddoo qofa dardarin salaatu zamana san ka salaatu saffii duraati maanguddoo qofa. amma ammoo waggaa 40 booda akkam jirti addunyaan namni hin salaanne xiqqaa dardara irra guddaa ammoo nama salaatu salaata qofa miti amantii baratu itti hojjetu uffatu hijaaba waggaa 40 booda eessa hijaabnuu jira hijaabnuun beekamuyyuu hijaaba maaltu jira dubartiin olomaa'iitu hattaan hijaabattu waan biraa dhiisidhani waggaa 40 booda doktora kan himan dhageetta waggaa 40 dura waggaa 50 dura dubartiin maan olomaa'ii gugurdoo biyya waa barsiiftuu hijaaban qabdu jedhan biyyi teenu qofaan seenaa bara addunyaa marti akkas qilleensi addunyaa martuu walumatti dhaa qaba. garuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufanii waggaa 3 keessatti abdii takka an kutanne rabbiin mijjeesseef akka isaan mootummaa ijaaran. yeroo duraa madiinatti kalaawaan jenne qubatti bu'anii yerooma bu'an achitti guyyaa 4 achi oolanii guyyaa 4 san keessatti masjida ijaaran. masjidni qubaa ka amma ijaaramee jiru kan masjida duraa amantii keessatti ijaarame. guyyaa 4 booda gara madiinaa qajeelan ummanni bal'aan bahee akka jiruun akka guyyaa iidatti wayaa uffatanii waggaa 3 dura ummanni guutuu warri xaa'if bahee dhaga'an ari'an waggaa 3 booda ammoo ummanni guutuun akka jiruun bahee hidhannoo fi hidhatanii wayaa fi uffatanii tapha ta'a طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي جاء bahanii akkasitti eegan osoo deemu gosti hundu yeroo inni bira gayu rasuula rabbi nurran dabrinaa jettu nu gosa isin tiksuu dandeettu gosa isin kaddamuu dandeettu gosa guddoo gosa jabduu gosa qabaattu nu biran dabrinaa jedhaniin rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ilma namaa kana walirran dabarsan kamtu irra qabaataa kamtu irra laafa'a kamtu kiyya kamtu kabirooti kamiin wal beeknaa kamiin wal hin beekne ilaala rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. silaa warra eessummoota isa jira bani najjaar jedhanii warra eessummoota isa as qubata eessummoota abbaasaa silaa isaanirra bu'uu hin dandayan garuu maal jedhan gaala isaanii ka isaan yaabbatan san دعوها فإنها مأمورة جد لكن سايدن نمون تقيني ربي قدتو أمري بكنو قبتشو هنو قال كانت ربين همي قال كانت قبتو تاو جراتا هاقن نيجي ستي دي سايد الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نمو لكسه وصوديمتو شفتي بك مسجد رسول ربي عليه الصلاة والسلام أما تيجارا كان amma itti ijaaran kana dhufee qubate gaal ciise yeroo ciise ammallee diqqu jedhee ka'ee deddeebi'ee ammallee achuma deebi'ee ciise yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam as qubanna jedhan yoos masjida ifii ijaarutti gola rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam masjida jechuun masjida bareechisanii amma bobboonaniin kanaa miti masjiduma ijaaran mukaa dhaga'an dhoqqee waan dandayamuun ijaara rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ifumaa wajjiin ijaaran ummata callaatti lakkisanii isin hojjadhaan dura ta'aas taa'e amri baasan jenne walumaan ijaara rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo gaalarraa bu'an maal jedhame
eessa bulan eessa deeman jecha ajabaa tokko dubbatan mana abaluu dhaqaa hin jenne rasuula rabbi alayhi salaam yeroo gaalarraa akkana gabbu'an bakki gaalli ciise bakka amma masjida rasuula rabbi kana alayhi salaatu wassalaam ayyu buyuuti ahlihaa aqrab eenyu mana eenyutu irra nu kalaawa jedhe bakka amma dhaabadhu kana manni irra na kalaawu ka eenyu jedhe namuu laallan mana sahaabticha abu ayyuubin al-ansaarit irratti kalaawa agamta ka nasiiba qaba abu ayyuub al-ansaari mana isaa rabbiin guddaan achi kaleessuun callaan nasiiba hagam ga'u yoos abu ayyuub al-ansaarin gammade meeshaa rasuula rabbii fudhatee mana fitti hin cehe akkasitti mana abu ayyuub al-ansaari keessa jiraata rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haga masjidni ijaarame masjidarraa bahanii mana rasuula rabbii ijaaran masjiduman maxxansanii ijaaran mana rasuula mana babbareedaa dhagaa ka amma akkanu keessa jirru kana yaadina manuma bal'aa tokko ka bakka taa'aniif maali addaan hin qabne keessuma akkuma barra akkanuma ijaaraniif zamana sanitti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubartii hagam qaban yeroo guyyaa mana san ijaaraniif rasuuli rabbi dubartii hagam qaban takka qofaa qaban takkittiin sun tamme maqaa hima guyyaa san dubartii rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam takka qofa jira jenne Aishaa nikaaha godhatanii silan fuudhe isin mana warra isaanii jirti niitiin rasuula rabbi guyyaa san takkuma qofa takkittiin tam Khadiijan duute maal waggaa 3 dura duute Khadiija du'iinsa sirraa hagam rifannee darsii hagam haasa'aa baane waggaa 3 dura duute Khadiijan Faatuma subhaanallah intala isaaniiti سودا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قالته تو بارك الله فيك ربي سرها جالته سودا بنت زمعة دبرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام وياسن كمان يسيق وفا إسي من إجارني رسول ربي أتشكوبات من أبي أيوب كيسا بهاني أتشك قدانا جتشو قدانا نيقوبة مسجد اتصالات إجارا من في إجارة موتمان هكسين إجارمتي أنا إجارمتو هجين قد تجري أما دور مال قدان قبتني تعني جرومك مديناتنا قرماتا قد الرسول ربي عليه الصلاة والسلام نتو نمني رسول ربي عليه الصلاة والسلام ولدت أما هدامون إنو أمتك أنا صدركان قودا أما صدركا هنديو أكمتو الجنجيرات لا تتعانا تقفى مسلم توتا إيغسي مشرك توتا إيغسي أهل الكتاب كيسا هو يهودا ورسدين كانتشو مسلم توتا كان أما اللي غرغر قودن هندي سانوتو أكان إجارمو برباچيسا تكفى أبوتا بيا ورا لفاتي ورا مدينة آجتشو كرسول اتهجرا بهي ساني تلفي سنقو سلام أكاقا يرو هندي تدبينه همني أوسف خزرج جدمتي خزرج تنقودو أوسين تنتقو ammoo warri lama waliin dhalatan zamana dheeraa wal lolan waggaa gara 40 wal lolan lolli isaanii kun beekama keessattuu lolli isaa walitti hobbahanii namni isaanii wanni qac keessaa jedhu keessatti hobbaate lola bu'aat jedhamu waggaa 3 dura jibban gurguddaa jidduu isaanii jira kan amma akkamitti rasuulli rabbii wali qabee isaan kana nama tokko godhee mootummaa isaan keessan ol ijaaran su warra tokko warri lammata ummata hijiraa bahee as dhufe kun rakkoon isaanii xiqqoo rakkoon isaanii rakkoo qabeenyaati dinagdeetti hedduu jira ammoo nama wal dhabbiif wal lolaaf rakkoo qabuu miti
warra ammallee ijaaramee dhufe warra waggaa 13 qalbiin isaanii ijaaramu jirtu warri sadaffaa ammallee muslimtoota irraa ka rasuula rabbii wajjin hariira godhuun barbaachisu muslimtoota biyya habashatti hijiraa bahanii achi jiran nama 100 jala ga'uu achi jira ammallee muslimtoota bira jira kanamuu gosa ifii keessa jiru gosa ifii keessa da'waa godhu jiru kuno gara yaman دوس طفيل بن عمرو achi da'waa godhaa jira eegasi warra balbala nama 70 warra 70 ibidda 70 fudhatanii dhufuu jiraatan ka muslima ta'e akkasuma gaa Abii Dharr biyya Gaffaar keessa da'waa godhuu jiraatan namoonni akkana da'waa godhuu jiru hedduu jira gosa ifii keessatti warra kana wajjin rasuulli rabbii hariira godhuu qaban eegasi ammoo warra tokko karraa booda jira warra makkaa keessa taafee jira namoota lallaafoo hijiraa bahuu hin dandeenye ka rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam isin amantii teessan dhokfadhaa haga rabbiin furmaata fidutti makkuma keessa jiraadhaa jedheentu jira warri kun mustadcafiina jedhama maqaan isaanii akka fakkii Abdullah ibn Abbas fa Abdullah ibn Abbas yeroo san ijoollee xiqqoo abbaan isaa kaafira inni muslima ammoo jalaa hijiraa bahuu hin dandeenye haati isaa Ummul Fadli jedhamti muslima lamaanuu hijiraa bahuu hin dandeenye maanguddichi kaafira Abbas beera rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam warroonni akkanaa kana hedduu jira ka rasuula rabbi achumatti wal jabeessa akkasuma dhokfadhaa jiraadhaa jedheen kanas rasuula rabbi wajjin hariira godhuu qaba sun ummata muslimaati warri mushriktootaa hoo mushriktoonni hedduugaa biyya amma itti dhufan tana biyya madiinaa tana biyyitun maqaan isii Yathrib jedhamti guyyaa sanirraa maqaan madiinatti madiinatu rasuulillah jedhamti maqaan kun itti baafame yookaan madiinatul munawwara warri achi jiru martin amanne warran amanintu jira mushriktoonni warra sanii as jiran mushriktoota bira jira ammallee ollaa madiinaa tana qubattee jirtu ammallee mushriktoota gosoota madiinaa irraa faffagoo jira mushriktoota qureeshi jira amma kun warra hagam warra afur warri mushrikaa qofaan afur mushrika Awsii Khazraj ka obboloowwan isaanii cinaan tokko islaamanii cinaan tokko ammoo kufrirra tafan akkamii warra kana wajjin rasuula rabbii jiraata mushriktoota naannoo madiinaa kana qubatu marsee kan akkamii wajjin jiraatanii gosoota gugurdoo arabaa ta mushrikaa tan akkamii wajjin jiraatanii akka gosoota Juhaynaa haa ta'u Muzaynaa haa ta'u Ghaxafaan haa ta'u gosoota gugurdoo tan ammallee mushriktoota Qureesh warra Makkaa saniin booda gaa warri biroo ka ammallee rasuulli rabbii wajjin jiraatu qabu warra ahlul kitaab kun silaa nasaaraan irraa fagoo warra yahudaati yahudan naannoo rasuulli amma dhufan kana gosa sadii gugurtuutu qubata gosi tokkoffaa ta'e irra guddoo banii Nadiir jedhamti tuun banii Qaynuqaa jedhamti tuun banii Qureezaa jedhamti kun warra Makkaa qubatu warra Madiinaa qubatu Madiinaa malee ammoo gara biroo warroota baay'ee ka qubatu jira kama yahudaa kiiloomeetira 100 naannoo Khaybar kana yahudaa guddoo qubata waadil quraa jedhanii naannoo san ammallee achumatti achirraa fagoo kan ta'in yahudaa baay'ee qubata bifa kamii walii galtee bifa kamii warra kana karaa amantii as yaaman bifa kamii warra kana wajjin jiraatanii siyaasa gurguddoo barbaachifti mootummaa osoo ijaarin dura rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam qormaata kana godhanii waan kana hundaa wal dura qabanii if dura kaayan eega bifa kanaan jiruun jirtu akkana taate dura waan tokko waan ijaarren dura waan jiraa beeku sirra jira rasuulli maal jedhan duba alayhi salaatu wassalaam tokkoffaa warra muslimaatiin eegalan bakki rakkoon jirtu amma eessa jenne muslima keessaa warra waliin dhalate ka abboota biyyaa warra Madiinaa ka Awsiif Khazraj jedhamu ka halkanii guyyaa wal lolu ka waggaa 40 lolli isaanii deeme kana
lola kana balleessoo qaban dura rasuulli rabbi alayhi mootummaan ijaaramuuf lolli kun haqamu jibbanti sun badu obbolummaan argamu jira dura lolli mootummaan ijaaramuuf biyya isiin wal loltu ta yeroo feete walikkaatu ta yoo isii walikkaate warrummaan baqatee dhufe kulleen keessa badu keessatti mootummaa ijaaruu hin dandeettu biyya dhiigni jidduu jiru ka namni gumaa taa'ee wal eeggatu jiru ka namni gadoo wal barbaadu jiru keessatti mootummaa ijaaruu hin dandeettu mootummaa tokko ijaaruuf dura bakka mootummaan irra ijaartu san nagaa argatuu qabdi maal godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam warra kana lamaan jidduu isaanii fayyisan rabbiilleen qarqaare badii waggaa 40 san rabbi jidduu baase rasuuli rabbi irratti hojjetanii oowsiif khazrajii kana maqaa kana lamaanuu balleessanii maqaa ansaar jedhu itti baasan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam allahu akbar gosti gosa maqaan ansaar jedhamu taate duraan oowsiif khazrajii miti maqaan amma ansaar gosa haarawa akka haarawaatti jiruu haarawa eegalan jechuu takka eegasanitti milkaawanii maal godhan isaan abbaa biyyaati namattu ummanni baay'een baqatee dhufe kuunis halkanii guyyaa baqatee dhufu jira warra baqattoota ka alaa dhufe kanaaf warra abbaa biyyaa kana jidduutti akka wal tuffatuuf wal miidhuun hin argamne kana fayyisuu qaban dura ka baqatee dhufe kana maqaa baqatummaa sanarraa kaasanii rasuuli rabbi muhaajir jedhanii hunduu gosa fedhe haa ta'u namni biyya ifiitii bahee madiinaa dhufe hunduu maqaan isaa muhaajir ta'e maasha allah silaa isaanuu gosa hagam ummanni immoo zamana san gosaan jiraata biyyaan wal fooha namni san hundaa balleessanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maqaa tokko ka walitti qabu itti baasan maqaan kun maal jedha muhaajir jedhama tulleen amma waa yeroo duraatiif waan ajabaati amma ummanni muslimaa amma dubbiinuu xiqqaatte gosti 100 ka hijiraa baatee dhufte tun muhaajir maqaa walitti warri abboonni biyyaa kun ansaar dubbiin gaawaatti maaree amma warruma lamaan kana walitti fiduu calatafe akkasumatti hojjeta rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara lamaan walitti fidanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo duraatiif seenaa ilma namaa keessatti guyyaa rabbiin ilma namaa uumerraa haga ardhatti ummata lama ka gara garaa dhufe walitti fidanii obboleessa walii godhuun taarika dunyaa keessa hin jirtu guyyaa san malee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam warra hijiraa bahe kanaaf warra ansaaraa ka abbaa biyyaa kana tokko tokkoon obboleessa walii godhe tokko tokko jechuun akkam hundi isaanii walii yaamee akkana dhaabanii abaluun obboleessadha abaluuf abaluu walii obboloowwan abaluu walii obboloowwan abaluu walii obboloowwan abaluu eega rasuuli jedha wal salaamanii wal qabatanii waliin dabran hunda akkasii walirra qoodan maasha allah obbolummaan tun waan afaanin jedhamuu miti hujiidhaan obboleessa wal godhate warri akka fakkii ajabaa takkatti isaan tokko kasanan isii sahiha sahih bukhaariin odeessitak namtichi tokko jira dureessa biyya warra ansaaraa kana abboota biyyaa kana namoota isaanii ka dureessarraa tokko maqaan isaa sa'd ibn rabiic jedhama sa'd ibn rabiicii kanaaf nama muhaajiraa ka achirraa baqatee dhufe warroota guyyaa tokko fa'aa amane ijoollee gaaf duraan dubban abdurrahmaan ibn awf isaan lamaan walii obboloo walii godhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam isaan ajabaatun kasanan isii sahiha yeroo managgalan obboleessi abdurrahmaan gara buluun qabu masjida bula abdurrahmaan duraan daldala waan inni qabu hundaa qurayshirraa fudhatte waa tokko ooruu fi lafa fi mana fi hundaa lakkisee keessaa bahee hundaa qullaa dhufe wama takka harkaan qabne dhufe masjida bula
namtichi inni ammoo waliin qajeelee rabbi obboleessaa isa godhe kun dureessa magaalaa irra dureessaa isa fuudhee mana fittiin gale amma obboleessa argate alhamdulillah mana fittiin galee maal jedheen aboo ko rasuuli rabbii baanu naasii ardharraa walii obboloowwani an ummata warra biyyaa kanarraa namni horii qabu ana horii kiyya walqixxetti 150 sii kenne walqixxe addaan fudhanna jedheen waan ilaalame rabbii keessa sodaadha mee obboleessi kan kee ka waliin dhalatte atin kama waliin dhalatte haadha tokko abbaa tokko ka inni waan qabne ka ati ammoo dureessaa horii kan kee walqixxe qooduufii dandeetta walqixxee dhiisii mee barsinti mee harka 110 kennuufii dandeettaa mee horii kan kee sihii dureessaa jechuu barre immoo sihii waan qabne miti sihii dureessa harka 100 qofaa kennuufii dandeetta obboleesse kan kee hayyamoo wana obboleesse kan kee ka haadha abbaa tokko hin ta'in obboleessa rabbi ka rakkoo qabu yaamte abboo rakkoo qabdaa arge mee horii guddottu bankii keessa naa jira harka 100 horiin kiyya milyoona 100 harka 100 mee qarshii milyoona 1 sii kenne hoo hin jettaa mee rabbi sodaadhu harka 100 beekammoo siif harka 100 isaa ammoo taa jira namtichi kun ammoo doo akkas jedhee silaa dubbiin laaftu bareeddu sunu osoo harka 100 horii kiyyarraa sii kenna jedhe Abdurrahmaan min Awf sunu isa gaasila garuu akkas hin jenneen harka 150 jedheen maal godhaan sirra dabra jedheen asii obbolo wali wanni biraa tanarra guddoo nama ajabsiiftu dubartii lama qaba jedheen lamaanuu si geessaa koottu laalladhu jedheen ta sii toltu ta irra si jaalachi ta jaalatte san si hiika gaaf iddaan dhumte eegdee fuuta jedheen subhaanallah wallahi ikhwaanii saxaabtichi kun radiyallahu anhu ardaah sacd ibn rabi' intala abbaa fedhee silaa osoo magaalaa keessa deemee intala abbaa fedhee Abdurrahmaan min Awf itti fuudhuu hin danda'in intala abbaa fedhee itti fuudhuu danda'a garuu kabajarra intala biraa deemee isatti fuudhur ta'ii fi qabu tana hiikuufi badhammoo tana keessattuu waan ajaa'iba rabbii dubartii lamaanuu qabaate silaa qalbiin isaa takkumarra jaalatte takkumatti irra gaarii isaahi tana si hiikate irra jibbusan hin jenneen hunduraanuu ni dhibdee jirti batak waliigalaa hin jirru si waliigaluun dhabdanii baarakallahu fiikum tana si hiika hin jenne wallahi ta irra si jaalachiifte dhen hakma rabbi garta jarri tun hagam takka warri kun rabbiif kenne ummanni kun ummata akkamii ilaalaa simme ummanni kun utubaan amantii islaamaa utubdee ijaarte warroota kana laal akkamitti waggaa 25 keessatti amantiin tun addunyaa qabatti warroota kana utubaa taheef jechuu namoota kana dhiira kana godheef rabbiin guddaan qopheesseef yeroo inni hagas jedhe Abdurrahmaan min Awf qalbiin isaa bololtuu sadaqaa barbaadduu miti horii kan keetiif warra kan keetillee ilma kan keetillee rabbiin guddaan si haa horsiisu galatoom jedheen waan san takkallee sirraan barbaadu gabayuma nageessi jedheen bakkuma magaalaa suuqa waatti gurguratan achuma nageessi jedheen ati suuqni ammoo achirraa fago ummanni muslimaa kaa jiru sun suuqan qabu suuqni isaanii ganda fagoo yahudaa keessa achi geesse guyyaa san namaa dalagaa oolee galgala isa kawa timira wahiitiif waa diqo dhadhaa wahii argate santu gale waan ifii ganda dabalate jechuu guyyaa marroo suuqa deebi'ee dalagaa oole hagas irra waa argate qaata waa dabalate zamana diqqaa keessatti qaata nama duraan daldala beeku hujii beeku qaata waan hundaa olee sirreeffatee fuudhe Abdurrahmaan ibn Awf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa saniin ummata muslimaa ka jiru kana walitti
dabale jidduu isaanii qulqulleesse laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba liakhiihi maa yuhibbu linafsihi tokkoon keessan in amanne mu'minan tahuu imaanan argatu jedhe haga waan lubbuu ifiitii jaalatu obboleessa ifiitiin jaalatutti haga waanyoon jirtu ka haasidummaan jirtu jannanni hin jiru imaan hin jiru hadiisa biraa keessatti sanan isaa sahiha laa tadkhulu ljannata hattaa tu'minuu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا جنة سينتن هجا ربت أمنتنت يو ربت أمنين جنة سينتن ولا تؤمنوا حتى تحابوا يو ولنجالة إيمانا أرقتن ولا ملت الأمام والجالة ملي إيمانا أرقتن إيمانا أرقتن ملي جنة سينتن جتشو أولا أدلكم إسن قرسيسو إسني همومه وايو إسي هجتن إسو والجالة ثم الجنة سلام والقافة بفكنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمة مسلمة هجرة بهيد وفيف كإتي هجرة بهالتشو قل ليسي ولتك أبي أبليسي قراني توكو أكا حواسة توكو تيغت دابا إيغسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام سير أمتك أنا أدان تكسو ميثاق وانجد أمتكبر ريسا akkamitti goraaguma jiru lola nagaya akkamitti waliin jiraatanii barreessan kun maal nu garsiisa hawaasni tokko bakka tokko jiraate seera fi barreeffachuu hin danda'a seera barreeffatuun amantii islaamaa namarraa hin balleessitu garuu seera itti barreessitu kun seera amantii islaamaa faallessu hin ta'in seera heera barreeffachuu hin danda'anii heerri kun faallaa amantii islaamaa hin ta'in himoonni jabduun heera barreessanii rasuula rabbi alayhi salatu wasalam qabxii haga tokkorraa walitti qabamu waan ka jedhu ummanni muslimaa ummata tokko faallaa ummata hundaa yoo laalan jedhe yoo fakkeenyaaf amma yahudan achi as dhufte muslimni muhaajira tahuu ansaara tahuu hunduu akkuma ummata tokkotti ilaalamaa qabxiin duraa tana eegasiiga qabxiilee tana keessa gabbu'anii akka goraagumaatti baafatan akkaataatti waa qoodatan karakka tokkotti qarqaaran kan hundaa barreessa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa saniin barreessanii rakkoo silaa gugurdoo rasuula rabbii mudattu alayhi salaatu wassalaam rakkoo diinagdee bifa saniin furmaata fidaniif maal jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akka ummanni hijiraa bahee dhufe kun oorruu ummata ansaaraa kana keessa hojjate isaanillee gormuuf qarqaarsa tahe ifillee ammoo waan nyaatu jalaa argatu akka taa'ee sadaqaan eegganne godha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa tana godhuun maal balleessan rakkoo haga ammatti adunyaan furmaata dhabdeef takka namni tokko baqatee biyyi birarraa yoo biyyi takka dhufe alagaata ajnabiita ajnabummaa tana balleessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam namni ummataa gadi jira hujiin keessatti jiruun keessa tana balleessan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam zamana gabaabaa keessatti seera barreessan san keessatti waan dabalan namni muhaajiraatiif namni ansaaraa biyya tanaan keessa tokkoo barreessan oorruu oorratu lafa horatu mana ijaaratu hayyaman barbaachisu akkuma kun hin barbaachifne kunis hin barbaachisu walqixa jechuu jiruu keessatti akkuma gabaabaa keessatti warraa hojjetaniituma isaanii qixxaawanii isaanii ol dabaranii daldalanii jiruu gaariitti gayan zamana gabaabaa keessatti bifa kanaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam rakkoo duraa tasilaa achitti isaan mudatte bifa saniin furmaata godhan
ummata ammoo muslimtoota biyya habashatti hijiraa bahanii achi jiran achirraa isin sochoofne akka isaan achirraa as ka'an hin goone rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam achuma taa'aa jedheen dhaamsatti dhaamanii ammoo namoota haga tokko keessaa as yaamatan ka mootummaa tana ijaaruuf isaan qarqaaru isaan barbaachisu keessaa as yaamatanii as fidan haga kaan ammoo achuma hambisan maaliif hambisarre sababaan duraan isaan achi geessaniif sababaan duraan isaan ummata muslimaa habashatti erganiif ammallee ma jirti sun maal yoo duulli nutti bahe aalamni hunduu nu ka'ee hunda keenya ka lafarraa balleessu taate namni biraa ka amantii tanaan dhaabatee amantii tana ol kaasu akka eegan argamuuf sun ammallee rakkoon sun hin baane haga rakkoon sun baatutti warra san achuma dhiisuu jiraata rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam guyyaa waggaa shaneessoo ummanni kaafiraa hunduu dhufee marsee magaalaa fixuuf itti milkaa'uu dhabanii rabbiin guddaan isaan addaan balleessee rasuulli dubbii ajabaa takka eeganaa nuti itti duula malee nutti hin duulanii jedhan eegasii iznii godhaniif akka warra sun achirraa dhufu godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee warroota duraan zamana dur isaan amanan akka Abii Dharr al-Ghifaarii faa akka Tufayl ibn Amrii faa ka rasuulli deebi'aa gosa teessan keessatti da'waa godha jedheeni da'waa waggaa hagam godhu jiran ka namni heddulleen itti amane dhaamsi ammoo itti dhufa'aa jiru warra kana achirraa asin sochoofne rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam koottaan jennee warroota kanaan maaliif hin jedhiniif waa hedduuf tokkoffaa gosti bakki isaan amma jiran ka da'waa isaan godhu jiran kun nama keessa taa'ee da'waa godhu barbaachifti nama keessa taa'ee da'waa godhu barbaachifti kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasuma taa'a akkasuma dhiisanii haga zamana biraa ga'utti isaan san akkasuma dhiisan warra kaan ammoo ka hedduu warra akkanaa kun egaa Tufayl ibn Amri kun gara kiiloomeetirii 1,000 rasuula irraa fagaata biyya Yaman keessa akkasuma gaa ضماد الأزدي ورجل متوقع أزدي كيس دعوة قد أجر أبي ذر الغفار قص غفار كيس قد أجر عمرو بن عبسان كانوا دوبا نجابني أصلا كيس كدعوة قد أجر رجل نمون كنا كون هند ثاني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكسمة تلكيس أمته هجرة بهود النبي مكة فإلا أكسمة ركز رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيجاس يا موسى دركات أنو كيستي أمة مشرك توتا أمة مشرك توتا وجين أكمت جرات يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إيه أمة مسلم توتا بفسن وجين جراتا أمة مشرك توتا هو بفكمي وجين جراتا ونجب دون تكتان أم مشرك توتا أنا بكيد دوك أون نجر مشرك توتا ورا أوسف خزرج ورا مدينة جنة الدباف نجر ورا مدينة كن إنان إسانيها أمنني ملء هل تكون أمن ورون أمنين كن diinum maafi hammeenna akkuma qureesh qabduuf san rasuula rabbiitii qaban namoota san rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam da'waa itti godhan amantitti yaaman karaa haqaa kan agarsiisan fakkeenyaaf sheeka biyya jira zamana san sheeka tokko jira sheekni kaafiraa mushrika warra Awsiif Khazraj kun maqaan isaa Abu Aamir Raahib jedhama أبو عامر الراهبين كن أمتها مال جدا أن أمنتي نبي إبراهيم الرجل عدنا جدا وربي سنيتي واي أمنتي أو برباجي سأمان نبي سني إسا قافتها نمتجك الرسول ربي تلقاني عليه الصلاة والسلام دعوة قدا أكسان أمنتي إني أمنتي نبي إبراهيم ماتو لقايا الرسول ربي أمنتي ما نقا رسول كان رفين اللين حنفية اسم سان رسول مال جدين أمنتين نبي إبراهيمين رفعنيني نتي أمن جدين مال فاجنان التيمنان تنت نبي إبراهيمي ميتين تنو بيهنم جدين تن تاتي رجل تتون حقامتي إسين تنو ما كوتا بوت أمن جدين قرآن الرقراني دعوة قدن دعوة دين أمبود ديدن نمتيج ديدي مال جدوان أجبا didee diinummaa guddoo mul'isee maal jedhe anattu haqarra jiraate haqarra hin jirtuu jedhe rasuula rabbiitiin akkasii mitiinat haqarra jiraate haqarra hin jirtu dhe rasuulillee
yoos maal jedheen wal haa abaarru jedheen rasuula rabbiitiin jedhe namtichi kun abu caamir irraahibii kana jedha wal abaaran isumat abaare nu lamaanirraa jedheen nu lamaanirraa lamaan keenyarraa ka kijibu rabbiin guddaan biyya tana keessaa darbe qofaa isa jiruu hamtuu irratti haa ajjeesu jedheen aamin jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam aamin jedhe rabbi akkasaa godhuti maqallee irraa jirjiiree rasuuli rabbi abu caamir ilfaasiq itti baasan duraan maqaan isaa abu caamir irraahib abu caamir alfaasiq bara ajaa'iba rabbi غسيل الملائكة بيتني متي إخواني صحابتي مكان سا غسيل الملائكة جلمتي ويا إني لولا أحد دؤ كملائكة ميتي صادقت قربان سن حذيفة يدو مكان ساتي ويا سن عروسه انت لفوده يرون كنا فوده هذا من في درا يرو دراتي فولين بول لبس جهادا دغاي أوسونا فندقتين به yeroon arganne jihaada seenee lola keessa du'e yeroo meetii isaa fuudhan bishaan turraa jika rasuuli rabbi alayhi salaam maleekaa dhiqeedhe maaliif dhiqxee wallaalan ammoo maleekan tun maaliif ummata ganuu keessa isa kana dhiqxee wallaalan haadha mana isaa gaafannaa waan jette akka dubbiin jirtu himte ajaa'iba rabbiiti inni kun ilma namticha kanaati waan hin dubbii ofii fagaase ikhwaani wallahi waan nama ajabsiisa takka amar غسيل الملائكة حذيفا المنمتشا أبو عامر الفاسقي كناتي كسب لك ربي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي دائمتي دعاء راجرا باسي ربي جرا كيسا دعاء باسامي نمو دعاء توك إلما جرا كيسا باسامي نمو جرا توك إلما دعاء كيسا باسامي ربنا كفر نمتشكم مال تهمي إخواني وان أجائب بيتو amantiin jabaattee ummanni martuu namticha rasuula rabbii jala deebinaan baqate makkatti faallaa deeme jechuudha rasuulli as baqatanii isni makkatti baqate makkatti warri makka akka gaarii dhiheessee achi jiraate waggaa 8 achi turee rasuulli rabbii amma duula dhufanii makkaa qabatan yeroo rasuulli rabbii duula dhufanii makkaa qabate makkarraa baqate eessatti baqate طائف بقته رسول ربي عليه الصلاة والسلام جئت أنا دفني طائف مرسن أبسود الدبني الرادي بأن وقاتو كومبو دور طائف هندو إسلامته أتشي بقته أمال إيه سب بقته شامي بقته كونو بي سوريا تنا بقته أتشت بكنمني تقولين إسم بيك إرجرامو قدو إرجرامي ميدامي قفا في أتشدو دعاين إني abaarsi inni fi abaare kun rabbiin guddaan akkasitti irraa qeebale akkasit egaa rasuuli rabbii duuba ummatoota mushriktoota taa Awsiif Khazraj san rahmata godhee fi fuula gaarii garsiisanii da'waa rabbii suutatti godhan isaanis ummanni hunduu harkaa islaama taanan dhokfatanii munaafiqa isaanii ummata munaafiqtoota jedhamu ta'aniga درتا أن إساني عبد الله بن أبي بن سلول نمتجة جدا مسان درتا منافق توتاتي وركم مشرك توتا مدينة كيستي أمني جلا إسلامته حفنججو إيجا سيجا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمة مشرك توتا كان هو akkamitti wajjin jiraatanii yoo rabbiin guddaan jedhe darsii itti aanu keessatti baranna kana baratuun ammoo ikhwaanii yoo rabbi jedhe akkamitti mootummaan ijaaramtee tana qajeela dubbiin namaa galti yoo keessa qaqqabdee akkasiin laalte bifatamiin rasuuli rabbii mootummaa ijaaranii amboonu akkamitti bifatamiin hawaasa ijaaruu dandeenya mootummaa ijaaruu dandeenyattu baay'ee namaa gala akka tokko kanaafuu galatooma rabbiin guddaan warra khayrii wal yaadachiise خيري سوى البرسيسة ولرا فيدا ربي قدانو هاتاسسو وروان غاري دبته وان غاري توجته وان غاري غلط الفم ربي قدانو هاتاسسو عندك ينادي لتنا ربي نو أرارمه خيري ولتنو قبه شري نور قبه ربي قدان جنة فيتن غلطنو هاقلشو والسلام عليكم ورحمة الله